Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kariirtu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya irra uffata babbareedaa godanyaan tenna aayidaan dalaydu qabanne isinii dhufne irra jechuudha. Daawwattoota keenya suuqii qabdi uffata babbareedaa qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya haaluma kanaan uffata hedduu isin agarsiisti. Uffata bichaa osoo hin taane rakabootii sufraa wanta adda addaa hojjettee jechuudha. Daawwattoota keenya dhuftanii irraa bitachuu dandeettanii. Kanaafuyyuu haga dhuma viidiyoo itti ilaalaa share like subscribe gochuun raafatina isin jedha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kan uffata akkaan bareedu isin agarsiifteerti tokko amma immoo qayyartee shaamisii isin agarsiisaarti. Kun akkuma argitan kana shaamisii akkaan bareedudha. Shaamisiin tun qarshii 2500 lamaan isiitu jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaataa qamisii ofirraa qabdu kanallee isin agarsiisuuf diratte malee ka gurguramu jechuudha. Daawwattoota keenya kaanillee isin agarsiisuuf hundaayyuu diratte isin agarsiisti. Tokko tokko immoo shaamisii maal harkatti qabdee isin agarsiiste jechuudha. Kun uffata akkaan bareedaa fi kwaaltii ta'edha. Daawwattoota keenya kana fakkaata. Kun qamisii kana akkaan bareeddi ilaalamee daawwattoota keenya hin ulfaatu haphiidha waan ta'eef namatti tola. Kana fakkaata hidhannaa qaba yoo barbaadan immoo hidhannaa irraa dhiisuu dandeettanii kanallee immoo asirraan irratti isinitti agarsiiste jechuudha. Daawwattoota keenya kun shaarbii wajjin maashidha maashaallah tas nama jedha. Kana fakkaata jechuudha. Isii xiqqoo itti dheerate yookaan caammaa ol ka'u dirattanii yookaan immoo namni isirra qumatii qabuuf yoo diratte fa'aa baay'ee bareedadha jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaataa kan itti aanuun sadaffaa mootu laalamee caammallee asumanta gurguramtu diratte isin agarsiisaatti caamma hedduu lafa jira isiin takka ta'an diratte malee kun qamisiin kunillee akkaan bareeda isin jedha. Daawwattoota keenya kana fakkaataa uffata hedduu babbareedudha. Warri bitachuu barbaadan karaa WhatsApptiin heloo jedha irraa bitadha isin jedha. Daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana uffata akkaan bareedudha isin jedha. Daawwattoota keenya haga dhuma viidiyoo keenya yoo wajjin turtan kana bicha osoo hin taane majlisatu jira uffata meeshaa biraatu jira jechuudha. Daawwattoota keenya haga dhuma viidiyoo keenya laala isin jedha. Viidiyicha laaluun irraanfatina. Viidiyoo immoo like share oliif godha isin jedha. Warri barbaadan yoo hin barbaanne hiriyootti isin share gootanii warri uffata biyya alaatii bittanii galtan kallattii mana sitti irraa bitachuu dandeettan isirraa isin jedha. Daawwattoota keenya kun kiisii qaba isinitti agarsiisaa jirti. Duubni isaa kana fakkaataa fuuldurri isallee kana fakkaataa uffata bareedudha jechuudha. Daawwattoota keenya kana jecha uffanni biyya keenya keessa hin jirre hin jiru kunillee jechuudha. Haalumarraa dhufeeti malee uffata asitti oomishamee miti. Uffata hedduu kwaaltii ta'edha. Yoo barbaadan immoo as keessattillee jalbaba shiitii wantoota adda addaa asillee hojjetamu yoo isin barbaachisu isin qophaa'uu danda'a isin jedha. Kana fakkaata uffanni obboleettii teennaa ammammootu kallattiimaan gara Arabiyaa Meelliis isin dabarseera. Obboleettii teennaa Arabiyaa Meelliis fi meeshaa xiqqoo takka qabdi jechuudha. Meeshaan kun meeshaa obboleettii teennaa boontuti. Boontuun maashina bunaa, maashina shunkurtii, maashina bishaan ho'isuu fi rakabooti abbaa gadaa fa'aa bitatteerti jechuudha. Maashinni kun qarshii 3,200 yeroo ammaa rakabooti abbaa gadaa akkuma argitan kana seensuuf wajjin qopheessineefi jirra. Bifa dumeelloo qaba. Saarvisii qaba jechuudha. Qarshii 3,800 binnee bisiidha. Kan itti aanumoo mandajaa karabaa xiqqootan namni dhabee hin jiru maashaallah akka namatti tolti. Qarshii 800 mandajaan tuni kallattiimaan majlisa mootiyyuu yeroo ammaa kana nu biratti hojjetamu fi kennaa hojjanne isin jedhe isin kun jedhan fakkaata. Kun haala kanaan bareechinee xarapheezaallee akkuma isin barbaaddee filattetti hojjannee fi jirra jechuudha. Daawwattoota keenya kun kana fakkaata xarapheezaan boontuu warri barbaadan majlisa isii yoo filattan haala kanaan xarapheezaallee wajjin isin hojjechuu dandeenya. Lakki majlisallee kabiraa filattanii xarapheeza ishii kanallee yoo jaalattan keessa wajjin hojjechuu dandeenya. Wanti adda isa taasisummoo wanni hundi isaa ziippiidhaan hojjetamu jechuudha. Ziippii isaa irraa baastanii miiccatanii deebisuu dandeettan uffanni isaa yoo isin jalaa qoshishii jechuudha. Daawwattoota keenya isin agarsiisa bakka inni ziippii irraa qaqqabu isin jedha. Daawwattoota kiyya viidiyoo laayikii godhaa haga dhumaa wajjin tura waa hedduu isin agarsiisa isin jedha. Akkuma argitan kana kun majlisni kun abbaa ol ka'iinsisaa diida maatii boondii tokko farraa irratti jedhee hojjetamee jira. Carqiin isaallee carqii isin filatteedhaan bareeda maashaallah. Isin immoo tokko barbaadan filachuu dandeettanii. Boontuun qobii jaalatte filattee jirti. Kaariin takka majlisa kana qarshii 9,500 kun akkuma argitan kana harka tokko waraabaa harka tokkoon isin agarsiisaa jira. Waan ta'eef sirriitti natti hin tolle ta'ullee kun haala kanaan ziippii qaba jechuudha. Guyyaan qoshoosh yeroo baastanii miiccatanii akkuma tiraasii jechuudha itti deebisuu dandeettanii. Keessa jiru boondidii qulqulluu boondidii tokkoffaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana kun hedduu xangaarraa akka ta'edha. Yoomillee gadi laafu boondidiin kun kana fakkaata. Warri majlisa bitachuu hin dandeenye immoo boondidii kanarraa tiraasii fi firaashaa hojjetachuu dandeettan jechuudha. Kun akkuma argitan kanas illee irraa baheetu deebi'a jechuudha. Daawwattoota keenya kana jecha hatta yoo carqiin moofee isin jalaa ture moofellee irraa baaftanii qayyaruu dandeettan jechuudha. Kun haala kanaan muluu isaa bakka tokkotti kana fakkaata. Hedduu bareeda majlisni boontuu ani jaaladhee fi jira. Isinoo akkamitti bareedeera mun bareedu yaada keessan komentii barreessaa isiniin jedha. Kana
fakkaata daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun irraanfatamin isiniin jecha kunoo majlisni boontuu akkuma isin argitan kana koorderiin akkam warri jettan koorderii jechuun isa kana majlisni boontuu elliin hojjetame kana ammoo geediraaf ziraariif carqiin kun irratti bakka bakkatti qaba fotoon isin argitalle akkasumatti irratti goonee jirra. Kunoo boondiin guddichi gara ta'anillee asiin ziippii qaba. Kunoo akkuma isin argitan kana asiin irraa baay'ee jechuudha. Ziippiin isaa zuuraa irra deema garas irraa baastanii itti deebisuu dandeettanii. Inni kun amma raacicha taasisa maaliif irrumatti hojjetame yoo jedhe baay'ee ulfaataadha. Goshoshoon isaan oolu nama daa'ima qabuuriitii kan qabne illee wanti itti fayyadamtu tokko xuraa'uun isaan oolu. Kanaa jecha gaaf xuraa'e immoo irraa baastee qulqulleessuun ni ulfaata yoo ziippiin qabaatin. Kanaaf itti yaadnee haala kanaan ofii keenyaa ofirratti hojjechuu eegallee irra ogeessa keenyaan ija keenyaan bira dhaabbannee hojjechiisnaa akka ajaja keessaniitiin jechuudha. Yeroo nama biratti ofii keenyaa bakka hojii hin qabne yeroo nama biratti hojjechiistu ulfaataadha. Ajajjee bira deemtu dhiisanii kan biraa hojjetanii keessa eegantu jira. Gidee namaa walitti buutu jira. Ogeessa ofii keetii hojjechiistu yoo ta'e garuu waan ati jetteen sii hojjeta jechuudha. Yoo bareetti hojjechiistu immoo waan ati ajajjee ati ka ajajju abbaa mana meeshichaati ogeessi immoo akka ofii fedhe godha jechuudha. Isa kanallee haala kanaan tiraasii firaashan fa'aa jedhee qophaa'eera. Inni kunillee majlisa nama biratti kan hojjetame jechuudha. Viidiyoo isaa gadi hin dhiifne TV istaandii warri barbaadan haala kanaan iskiriinshot godhaa gara WhatsApptiin argaa isiniin jedha. Meeshaa aadaa kalarii kamiinuu yoo barbaadan kunoo meeshaan aadaa kamiyyuu argama jechuudha. Meeshaa barbaadan kamuu as jalaa iskiriinshot gootanii gadhiifa nutti ergachuu dandeettan isiniin jechuu barbaadeef fotoo meeshaa haala kanaa waan isinii hedhuu fi gara WhatsApptiin dhuftanii fotoo meeshaa ergi jechuudha. Haala kanaan asumaan iskiriinshot godhachuu dandeettan jecha. Irra isinii qaxxalaa achumaan immoo viidiyooleen akka isin dheerannee fi majlisa kanallee nuti hojjetee baasee hundumaafuu isin yoo barbaadan kunoo kana fakkaataa asittillee soofan kunillee samuuna ni ba'a hojjetamee jira nu biratti. Viidiyoo isaa gadi isinii dhiisaa biffee warri barbaadan waanuma kamuyyuu waan asirratti argitan bichaa osoo hin taane eessumatti illee argitanii yoo jaalattan iskiriinshot gootanii karaa WhatsAppii yoo qabattanii dhuftan inshaallah yoo isin irraa turellee dhiifama naa gochaa gaafa onlaayin seenu isin keessummeessa hunda keessan isiniin jedha. Onlaayin waan isin irraa turuuf wanta biizii ta'uuf malee waan biraatiif miti. Biyya takka jireenya ni jirti mire biizii nama gooti kanaaf asitti immoo uffanni kunillee yoo barbaadan bitachuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Warri dhiifama warri lakkoofsa bilbila keenyaa barbaadan duwwaa 977 69 66 50 jechuudhaan immoo WhatsAppii telegiraamii qabna. Harka caalu garuu WhatsAppiidhaan nama keessummeessina waan taateef kunoo meeshaa aadaa akka nama bareedu argaartan kana gilgilii jira. Kun argaartan kana gilgilii jira waan barbaadan kamuyyuu argachuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenyaa inshaallah. Warri mootiyyuu dhuftanii akkanuma gaafattanii qoo inshaallah ji'a 3 ji'a 4 jettan isa kan hime ji'a 3 ji'a 4 sun dhumate osoo dhuftanii natti tola maaliif biizii wal godhuun faayidaa hin qabu nuti dalagaa hedduu nu qabna waan ta'eef dalagaan nu baay'ata. Kana jecha qaniitti qophooftan kottaa malee lafa jala dhuftanii biizii nun godhinaa kabajaaf jaalallaan sin gaafadha. Ammaan garuu viidiyoon kiyyaallee gara xumuraatti deemaa jira daawwattoota keenyaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa ta'aa fayyaa naa qabaadha. Isin jaalanne isin kabajna daawwattoota keenyaa. Har'aaf viidiyoon an qabadhe kanuma fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Hayyee nagaa nuuf ta'a.